Yeroodhaaf maqaa kiyyee himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koollee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda mooraa yuunivarsiitii seeneen carraa yuunivarsiitiitti barachuu argadheen yuunivarsiitii seeneen baradhee xumureera. Sanaan booddee garuu hojii barbaachaaf waggaa 2 tureen obboleettiin kiyyaa fiildii gara biraatiin maallaqaan irra deebitee barattamoo biyya hambaa deemtaa jettee yeroo isheen na gaafattu anis waggaa 3 barnoota bu'aa hin qabne irratti irra deebisee baasuu koora gara biyya hambaa deemeen siinis maatii koos gargaaruun qabaa jedheen gara biyya hambaatti malee. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 6 dhiira 3 fi durba 3 qabu. Jalqaba irratti obboleettii koo hangafaa erga godhatanii booda obboleettii koo hangafaa fi ana lammaffaa irratti mucaa dubaraa gara biraa argachuuf waggaa 12tti fudhate. Sanaan booddee garuu walitti aansanii ijoollee kaan argatan. Haatii fi abbaan koo haala ittiin gaa'ela isaanii dhaabbatan gaarii yookiin immoo karaa sirriin turre. Warri haadha kiyyaa fi warri abbaa kiyyaa warra gumaadha waliin jaallatanii yoo xiqqaate waggoota 20 oliif akka diinaatti wal eeggachaa lubbuun nama 3 gidduu isaaniitti kan ba'e dhumarratti gaa'illi haadhaaf abbaa kiyyaa uumamee jennaan lolli kan dura caalu sababa isaaniitti ittuu dabalee jennaan haatii fi abbaan koo wal fudhatanii badanii biyya deemanitti yookaan immoo imalanitti jireenyi ta'uu fi baatee daa'ima obboleettii kiyya qofa argatanii hanga eekkamsa maatii keessaniittidha jedhamanitti daa'ima gara biraa argachuu dadhabanii waggaa 8 booddee gara maatii isaaniitti deebi'anii dhufanii maatii waggoota 28 oliitiif gumaadhaan wal barbaadu walitti fidanii araarsanii gariin gidduudhaa boqotanii waan na turaniitiif gam lamaatiin iyyuu haa hafu jedhanii araarri kan bu'e wal fuudhanii waggaa 8 booddeedha. Sanaan boodadha walitti deemuu jalqabanii haadhaaf abbaa koofis kara lamaanuu haa hafu jedhamee sanaan waggaa 4 booddee jechuun obboleettiin koo dhalattee waggaa 12tti ani immoo nan dhaladhe. Maqaan naaf moggaafames kanarratti hundaa'ee kan naaf bahedha. Yoon dubbadhe tarii eenyu akkan ta'e salphaatti beekamuu yookiin immoo shakkamuu ni danda'a. Kanaan maarree abbaan koo horii horsiisaa horii gabbisee gurguraa hoolaa re'ee fi kanneen kana fakkaatan daldalaa nu jiraachisa ture. Barnoota barateen yeroo sanatti waajjira mootummaa keessatti qacaramee carraa hojjechuullee argatee ture. Haa ta'uutii garuu ollaa waliin jiraatanii waliin daangaa irratti walitti bu'uun yeroo abbaan koo hojii deemu maal gadi fiddi jedhee mana keenya maddii namichi jiraatu lafa dhumdhuma tokko hin caalle darbee dallaasaa kaawwatee jennaan abbaan koo eenyuun tuffatteeti jechuun cuuphee mana keessaa baafatee bakka inni dallaa dhaabaa jirutti bakka 3 waraanee nama guddaa lafatti diriirsee. Sanaan booddee ijoolleensaa dhufanii abbaa koo rukuchuudhaaf reebuudhaaf ka'anis haa ta'uutii garuu abbaan koo ijoollee dargaggeessa 2 abbaa isaanii irratti naqee tumee caccabsee lafa isaan kaa'ee. Himata maatiin kun irratti bananiinis ani ergan dhaladhee booda waggaa 2 mana adabaa keessa jiraatee gadhiifame. Sanaanis hojii mootummaa jalqabee ture dhaabee hojiima dur hojjetutti hojjechuutti fufee. Kanaan obboleettiin kiyyas umurii isheedhaan barnoota galtee carraa yuunivarsiitii illee barachuu argattee barattee eebbifamte. Yeroo obboleettiin koo waggaa 5 yuunivarsiitii seentee barattee eebbifamtu ani immoo barattuu kutaa 5 ture. Kanaan jireenyi keenyii fi kan maatii koo itti fufee. Obboleettiin koo barattee xumurtee dargaggeessa yoo xiqqaate kutaa 8 yeroo baratturraatii kaasee jaalala waliin jalqabanii waliin hojii qabattee gaa'ela dhaabbattee waliin jiraachuu eegaltee. Dargaggeessi kun maatiinsaa akka magaala keenyaatti maatii qabeenya qaban sooressootadha. Yeroo jalqabaatiif magaala keenya konkolaataa Siinootiraak yookiin immoo shibbiruu jedhamee waamamu kan galchan isaanidha. Kana duratti chaayinootatu bakka biraadhaa kireeffatee magaala keenya fida malee konkolaataan kuni magaala keenya hin turre. Abbaan isaa nama baay'ee cimaa hojii kan jedhame bira hin dabarre hin tuffanne harkisaas milkii fi badhaadhinaan kan guute yeroo hunda ijoollee koof wanta gaarii godheen
bakka gaarii geessiseen du'uu boqochuun barbaada jedhee nama dhaadatudha. Ijoollee isaaf yaadee kan milkaa'e yoo jiraate tokko abbaa manaa obboleettii kiyyadha. Gosti hojii inni hin hojjenne hin qabu. Maarree abbaa isaa maddiitti abbaan manaan obboleettii kiyyallee ilma nama kanaa waan na ta'eef ilmi abbaatti hin baane hin dhalatiin akkuma jedhan ilma abbaatti bahe fiigichisaa harkisaa akkuma abbaa kana riifatu qabeenya abbaa isaa to'achuun galii fi baasii sakatta'ee kan itti himu innillee nama cimaadha. Yeroo abbaan isaa dulloomu hojii harkaa fuudhee hojjechuun kan abbaa isaa irraatti fufuun dachaa godhee deebisee eebba guddaa haadhaaf abbaa isaa irraa fudhatee dhumarratti yeroonni of danda'uun barbaadaa yaa maatii koo haga kana siniif hojjedheeraa obboloonni koo warreen kaanis waan jiraniif bakkan hojjedhu kanaatii isaaniif gadhiiseen ittaa darbanii jireenyi mataa koo kabraa na barbaachisa yeroo jedhu abbaan isaa konkolaataa haaraa duwwaa walakkaa baankiidhaan walakkaa immoo maallaqa harka isaatiin bitanii kennaniifi dargaggeessi kunis konkolaataa kana qabatee waggaa 2 keessatti liqii baankii ofirraatii deebisee naannawaa magaalaa Finfinneetti lafa bitee mana ijaarratee yeroo ijaarratee xumuru obboleettiin kiyyallee achuma naannooma sanatti hojii waan argatteettuuf gaa'ela ajaa'ibaa akka magaala keenyaatti takkaafuu hin argamne gochuun waliin jiraachuu eegalanii obboleettiin koo eebbifamtee naannoo waggaa 1 fi baatii 8 booddee jechuudha. Kanaan waggaa booddees obboleettiin koo ulfooftee baatii 9 yeroo guuttuu dahuudhaaf naannawaa magaalaa Finfinnee dhiistee as nu bira maatii bira dhuftee dubartiin hedduun dahumsaaf keessumaa kan jalqabaa yoo ta'e haadhaaf abbaa ishee biratti dahuu filatti mitiire obboleettiin kiyyas bakka hojiidhaa eeyyama fudhattee nu bira dhuftee yeroo obboleettiin koo deessu ani barattuu kutaa 8dha. Yerooma kanatti maalis yoo ta'e akkamis yoon jiraadhe dhiira akka obboleettii koo eessaayyuu argadhu jedheen sammuun koo karaa duubaa anatti ni hima ture. Kana qofaa miti obboleettii kiyyatti sa'aatii kanarraatii kaasee nan inaafaa kunuunsa abbaan manaan ishee manatti daa'ima ishee waliin godhuu fi dhugumaanis heerumiin carraa akkanaa nan argadha moo hin argadhu jedheen sa'aatii kanatti dhiira otoo hin beekiin sammuun koo na gaafata. Maal akkan ta'eeru hin beeku. Egaa isheen waggaa 12 hangafti. Waggaa 2 waggaa 3 otoon tureera ta'ee anaanillee dubartii deessuu dandeessudha. Haa ta'uutii garuu obboleettii kootti akka hiriyaa koo godheen waluma irratti waan dhalanneef qofa hinaaffaan natti dhagahamuu jalqabee. Kuni ta'iin gara biraa otoo hin uumamiin dura qalbii yookiin immoo sammuu koo keessa ni jira. Kana qofaas miti. Maatiin koo yeroo hunda ishee jajuu wanti isheen jette wanti isheen dubbatte hunduu kan obboleettii koo sirriidha. Anis ta'e obboloonni koo kaan waanuma sirrii waa dubbanni irra taanaan haatii fi abbaan koo nurraan fudhatanii isheen giiftiidha malee nama yoo dhalan akka ishee warreen kaan jirti hunkuroo barnootallee qixiitti hin baranne jedhanii nu tuquu haatii fi abbaan keenya jechuudha. Obboleettiin koo barnootatti illee homaan jettu turte jaalalaan illee milkoofteetti. Ani garuu yeroo mankutaa 8 baradhu sana kabaja kiyya dhiiraaf dabarsee kennuu baadhus haa ta'uutii garuu jaalalaan dhiira 2-3 jijjiireera. Jijjiiruun koo kuni seenaa jaalala obboleettii koo waliin wal bira yeroon qabu wanta naaf hin milkoofne ta'ee natti mul'ate. Yeroo obboleettiin kiyya deessirraatii kaaste abbaan manaan ishees naannoo magaalaa Finfinnee kan hojjetu dhiisee asuma aanaama naannoo magaalaa keenyaa jirutti deddeebi'ee hojjechuu jalqabe. Otuu obboleettiin kiyya hin dahin dura darbee nagaa wal gaafachuurraan ala haasoo gaarii kolfaallee anaa fi abbaan manaan obboleettiin koo waliin hin qabnu. Haa ta'uutii garuu torban obboleettiin kiyya deesse sireen guddaan obboleettii keenyaa waan gadhiifameef gama tokkoon anaaf obboloonni koo gama tokkoon immoo haadha abbaa koo fi abbaan manaan obboleettii koo ni ciisu lafuma afannee jechuudha. Sa'aatii kanatti sababa garaa uumee halkan hirribaatii yeroo ka'u anaan hudduu koo keessa na qonxoxee darbaa halkan jechuudha. Guyyaa 2-3 akkanuma na godhee dubartiidha mitiire hin dubbadhu wantan ta'es fuula koorraa hin mul'isu. Torbee booddee obboleettiin kiyya nyaata manatti hojjetameeru daandiitti bahiitii yeroo inni dhufu bakka akkanaatti itti laadhu naan jettee nyaata manaa haati kiyya hojjetteettu akkan isatti kennu na taasiste. Anis daandiitti baheen eegeen yeroo inni dhufu hodhu yeroo jedhu kottu seenikaa konkolaataa guddaa ni sodaattamu naan jedhee anis bara jireenya kootti yeroo jalqabaatiif konkolaataa kana yaabbadhe.
guyyaa naannoo sa'aatii 8 ture. Sin deebisa naan jedhee magaalarraa achi na fuudhee deemee otuu natti haasa'uu otuu natti qoosuu booddee irratti magaalarraa akkuma baheen handaaratti qabee otuu haasa'uu harma kiyya tuttuquu teessuma kiyya tuttuquu fi kanneen kana fakkaatu jalqabee anis yookiin na buusi yookiin immoo karaa foddaa kanaa nan utaala jedheen yeroon isa rakkisu maali bari kuni dirqiidhaan miti wanta fedhii kee malee ani abaluun si godhu tokkoyyuu hin qabu obboleettii kee caalaa baay'ee bareedda naan jedhee anis yoon si waliin ture kanaa oliyyuu dubbachuu waan dandeessuuf ulfaadhu garuu nama akkanaan fakkaattu jedheen akka konkolaataarraa na buusuuf yookiin immoo bakka na fuudhetti akka na deebisuuf hin gaafadhe naanna'ee manaan na geessee warra manaallee dubbisee gara hojii isaatti deebi'ee guyyaa biraa akkanuma obboleettiin koo geessitee fi malee naan jechuun dirqiidhaan nyaata akka yeroo darbee akkan geessuu fi na taasistee ammas akkuma yeroo darbee gochaama sana deebisee raawwatee jechaa fi miiraan qalbii kiyya injifachuu jalqabee guyyaa sadaffaa irratti akkanuma obboleettiin koo nyaata goosistee natti ergitee si'a kana immoo daandiirraa na fuudhee bahee konkolaataa sana keessa bakki ciisaa xiqqoo tokko ni ture foddaa sirriitti cufuun ol darbinaan jedhee maaliif akka nuuf hin darbe sirriitti utuu naaf hin galiin akkuma ol darbeen konkolaataa dhaabee kan ani sirraa barbaadu kanuma dhanaan jedhee uffata qorraa afaan koorra kaa'ee fedhii fi dirqii gidduu miira jiruun kabaja kiyya fudhatee yeroo sanarraatii kaasee nama kana mi'eeffadhee obboleettiin koo deeminaan jettee miti mana warra isaallee kan dur miilla koodhaan ejjedheen beekne deemuun eegalee gochaa kana garuu anaaf isaan ala nam tokkollee namni nurratti beeku hin jiru obboleettiin kiyyas deessee hanga baatii 6 xumurtuutti bifa kanaan xumurree baatii 6 booddee gara hojiitti waan deebituuf anis barnoota koo kutaa 8ffaa waan hin xumureef dabaree barnoota keetiin daa'ima qabdaa fi jedhameen sababa daa'imaatti obboleettii koo waliin naannoo magaalaa Finfinnee galeen isaanuma waliin jiraachuun jalqabee barnoota nan baradha daa'imas nan qabaa obboleettiin koo hin turre daa'ima jalqabaa deessee waggaaf baatii 2tti daa'ima lammaffaa dabalattee kun immoo anarratti illee dhiphina hojii dhiibbaa uumuun dhumarratti hin danda'u yeroon jedhuni namni gara biraallee maallaqaan mana keessa hojii fi daa'ima qabuun kan na gargaaru nuuf qacaramee mana sana keessa barachaa jiraachuutiin fufee abbaa manaa obboleettii koo waliin manatti nagaadha walitti hin dubbannu bakkeetti garuu yeroon mana barnootaa deemu baajaajii yookiin immoo taaksii kontiraata qabatee duuba koorra dhufee hoteela yookiin immoo bakka ta'e nagalchee waan wal barsiisne waliin raawwanne walirraati adda baanaa kana keessatti gaa hammam obboleettii koo irratti darbee cubbuu yookiin immoo darbaa akkan hojjechaa jiru natti yaadatamaatii nan beekaatii xumurri kan koof kan kee maalidhaa jedheen isa gaafadhaa yeroo kana inni obboleettiin keellee wanta anarraati adda baatu natti hin fakkaatu anaan garuu nageesseetii gaa'ela lammaffaa ijaarrachuus hin barbaadu haa ta'uutii garuu hamma ati barattee xumurtutti otoo nani jiru wanta rakkattu hin qabdu obboleettii keetiin ol nan si koorsa nan si boonsaa jedhee waadaanaaf galee uffata obboleettii koo bita kan obboleettii koo fi kan koo immoo qixxeema nutti ta'a yeroo isheen anatti dheekkamtu suuta jedhi hin guddatta yeroo isheen naan jettu inni immoo maali haa dhuffattu yeroo isheeti jechuun maddiidhaan jajjabeessaa diraamaa kanaan obboleettii koo waliin jiraachuu ittiin fufee guyyaa tokko otuma waliin ciisnu maaliif ati garuu obboleettii koo waliin otoo ciistu ana waliinis ciistaa yeroon jedhuuni dhugaa dubbadhu yoo naan jette qaamni keef qaamni ishee garaagaradha keessumaa erga deesse qaamni saalaa ishee baay'ee bal'aadha kan kee akkuma hidhii keedha yoo guddate baatiidhaan takkaa yookiin immoo si'a 2 ishee waliin hin ciisaa sanuu baay'ee qophooftee baay'eetti na eegdee maalatoo akka durii miti fedhii akkanaaf qabdu nan gaafattu jettee yeroo naaf gamsiisuun waliin ciisa malee ani ishee jibbeeraa jedhee ifaaf ifatti nattaasa'ee yeroo kanattani jibbiteetta taanaan maaliif isheen dhiisture anaaf bari isheen obboleettii koodhaa hangafa keenyaa maatii koodhaaf isheeti utubaadhaa yeroon jedhuuni otoo ati maddeetti icciitiidhaan akka eebbaatti naaf hin kennamne ta'ee yoona silaa'anii obboleettii kee waliin abbaa manaa wal rakkisuun ta'a nagaan amma argitu kuni gidduu keenyatti uumamu silaa yoona obboleettiin kee dubartii gara biraatiin na himat ture amma garuu icciitiin kun anaaf si gidduu qofa waan jiruuf haala kanaan nageenyi keenyi itti fufeeraa naan jedhaa faayidaan inni naaf godhu icciitiidhaan natti toleeraa haa ta'uutii garuu obboleettii koo hiikee
anaatiin ni fuudha jedheen abdii tokkollee hin qabu. Jaalalaa fi araada saal qunnamtii addaan isarraatii qaba. Kun isatti na jabeesse. Waggaa tokko lama qofa otoo hin taane obboleettiin koo haadhoon koo otoo hin beekin waggaa 7 itti fufinsaan abbaa manaa obboleettii koo waliin ciisaan ture. Yuunivarsiitii seeneen baatiidhaan yookiin immoo torbee lamaan na bira gahee deebi'aa. Yuunivarsiitiin na dhaqqabe Finfinneerraa sa'aatii 4 qofa waan deemsisuuf sababa godhee hojii uumee naannoo kana dhufee na argatee deebi'aa. Hiriyoonni barattoonni dormii koo akka obboleessa kootti beeku malee akkan waan hin taane safuu kana raawwadhu waan beekan hin qabanii. Waggaa 3 baradheen nan eebbifame. Haalonni daandiin jireenya hunda keenyaa yeroo kanaan booddee jijjiiramte. Rabbi hunduma keenyaatiif gatii keenya nuuf kanfaluu eegale. Abbaa manaan obboleettiin koo konkolaataa hiriyaasaa waraqaan eeyyama konkolaachisummaasaa isaaf hin eeyyamne magaalaa Moojoorraa magaalaa Adaamaan galcha jedhee otoo konkolaachisaa jiru konkolaataa wal fakkaatu gara biraa waliin walitti bu'ee lubbuun kassaa battaluma addunyaa kanarraatii darbite. Abdiin obboleettii kiyyaas ta'e abdiin koo, abdiin maatii isaas ta'e abdiin maatii koo kanumarratti cufame. Du'a ilma isaanii booddee maatiin isaa qabeenyi tokkollee obboleettii keenya irratti akka nafneef baatii 2 isaanitti hin fudhanne. Konkolaataan kan isaati malee maqaa isaatiin hin bitamne. Manni lafti kan isaati malee maqaa isaatiin hin bitamne. Hundumtuu qabeenya kan jedhame inni horatee qabu maqaa maatii isaatiin kan galmaa'edha. Obboleettiin koo waa'ee kanaas gaafattee hin beektu. Waa'een kanaas gidduu isaaniitti dhimma ta'ee hin beeku. Hojii waggaa 4 addaan kutte akka haaraatti barbaaddee baatii 6 booddee mana abbaan manaan ishee ijaare keessaa ari'amte. Ijoollee 2 baatiidhaaf mindaan qofti kutamee fi jireenyi isheen naaf ta'eera jettee ani immoo karaa biraan itti dukkaneessaan ture. Dhumni isaa kana ta'e. Hojiis barbaaddattee argattee rakkina keessatti jireenya magaalaa Finfinnee ni beektu. Ijoollee ishee mindaadhaan jiraachisuu eegalte. Sanaan booddee ani waggaa 1 ishee bira taa'ee waggaa 1 taa'een hojii argachuu yeroon dadhabu maatiin koollee maallaqa hin taane jireenya hin taane karaa nama kanaa baranii waan turaniitiif gara biyya hambaatti imaluun qaba jedheen carraa barachuu fi biyya hambaa deemuu obboleettiin kiyya naaf kenniteetti fayyadameen gara biyya hambaa deemeen hojjedheen obboleettii kiyyas maatii kiyyas gargaaruun jalqabe. Wanti nama ajaa'ibu wanta ammarraatti gaaffii natti ta'u wantin fuula waaqayyoo akka dhaabbadhee hin qabanneef laphee koo xureessu hanga ammaatti gochaan ishee irratti raawwachaa ture obboleettiin koo homaa waan beektu hin qabdu. Otuu karaa namaa dhageessee yookiin immoo namni itti mee maaliif kana goote jettee na gaafattee deebiseen loleen wal odeenuu ofitti deebiseen araarfadhaa. Amma garuu kana si balleesseera jedheetti dubbachuun sanarraa immoo erganni boqotee waa'ee kanaa kaasuun anatti sulfaateera. Isheef miti anaafillee dhiira jabaa hirkoo bakka naaf yaadeen na ga'e nama gaarii naaf ture. Haa ta'uutii garuu duuti gidduu keenyaatii fudhate. Erga boqotee booddee konkolaachisaaf raajiidhaatii maqaa isaatiin mucaa isaati jedhamanii obboleettiin kiyya isaa ta'u maatiin isaa kan himataman qabeenya qooddachuu qabu isaaniifillee maallaqni kennamuu qaba kan jedhamanii gaafataman ijoolleen 3 ni jiru. Obboleettiin kiyya kana dhageessee haga tokko qalbiin ishee tuqameera. Haa ta'uutii garuu jiraasaatti bagan dhagahin otoo jiraasaatti hin dhagaheera ta'e anaafis isaafis gaariin ta'u ture jettee itti dhiisteetti. Ani haga ammaatti wantan ta'eeru hin qabu. Haa ta'uutii garuu rabbi guyyaa eegee dheekkamsa akka inni natti muru homaa gaaffii hin qabu. Sababiin isaa immoo keessa kootu yeroo hundaa natti hima, yeroo hundaa cubbuu koo na yaadachiisa. Rabbi egeree jireenya kootiif dhiifama akkanaaf godhuuf kadhannaa keessanitti na yaadadha. Tashlabbadheen jireenya obboleettii koos balleesse tarii lubbuun nama kanaarree sababa cubbuu anaaf isa gidduutti uumameen kan darbite ta'uu danda'a. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.